Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Nagaan keenya kan kabajaa bakka irraa nu caqasaa jirtan cufatti isin haa ga'u jechuun eegalla. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamu ashamaa. Qophiilee keenya kan gurraan dhala 8 bara 2016 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun kan isin faana turus an Odaa Sabaati. Oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ammoo ani Falmattuu Lammiiti. Dhaggeeffattoota keenya ashamaa. Uummata naannoo sana garmalee waan sodaatan akka fakkaate adeema mattaanyinuu hedduu isaanii akka masta jalqabaa kaan hin dhanne poolisiin deemeyyuu karaarra deebi'e. Dubbii gara araaratti adeemnii fi waan jedhamaa yaalaa jiraniin uummanni garuu akka jaarrotanii ijjannoo sadiin kana yoo nu gootanii dhimma nageenya irra waliin harka'uu dandeenya waan jedhamaa ittiin gargabbaan. Kan amma dhageessan mormii mirga abbaa biyyummaa uummatni Oromoo biyya keessaa taasisaa jiruun kan wal qabatee haala godina Gujii keessatti adeemsifamaa jiruu fi karoora mootummaan koloneeffataa wayyaanee mormiilee kana laamsheessuuf taasisaa jiru irratti hundaa'uun Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa irraa jiraattota kan haasofsiisne keessaa sagalee isiniif dhihaatedha. Kunis qaama oduu keenya guyyaa har'aa keessaa kanneen ijooti. Dhimma saamiinsa godina Gujii keessatti mootummaa wayyaaneen raawwatamaa jiruu fi haala mormii godina sana keessatti uumamee jiru irratti hundaa'uun godinicharraa namoota haasofsiisne qabna. Kunis oduutti aansee qophii addaa keenya keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Gaaffiif deebiin barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee Kiiloo 6 waliin haala yeroo irratti taasifne kutaa 2ffaa fi dhaamsi raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaas yeroo isaaniitti wal duraa duubaan isin bira gahu. Isin dhaggeeffattootni keenyas haga xumura sagantaa keenyaatti turtii ba'eessan waliin qabaadhaa jenna. Bal'ina oduu keenya guyyaa har'aafis gara Falmattuu Lammiitti haqaarinu. Mormii uummatni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa irraa mulqame gonfachuuf taasisaa jiru osoo addaan hin citin jabaatee itti fufaa kan jiru yeroo ta'u, mormii dhimma albuuda Oromiyaa keessaa saamamaa jiru dura dhaabbachuuf godina Gujii keessatti guyyoota 3 dura eegalame. Aanaalee godinittii garaagaraa keessatti jabinaan adeemsifamaa jiraachuun beekame. Mormii kanaan kan wal qabate tarkaanfii uummatni Oromoo godinichaa fudhataniif aarii uummatichaatti kan rifate mootummaan koloneeffataa wayyaanee maqaa jaarsummaa jedhuun gama qondaaltota isaan waliif gadi kaachaa jiraachuun ifa ta'e. Gabaasa oduu kanaa Odaa Sabaatu harkaa qaba. Saamicha mootummaan koloneeffataa wayyaanee qabeenya Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun waggoota 25f adeemsisaa jiru mormuuf torban kana keessa diddaa isaanii Oromoota dhageessisuu eegalan keessa uummatni Oromoo godina Gujii isaan tokkodha. Godina kana keessatti mormiin dhimma saamamuu albuuda Oromiyaa kan eegalame guyyaa gaafa roobii dheengaddaa gurraan dhala 3 bara 2015tti yeroo ta'u, hanga har'aatti bakka mormiin kun itti eegalame aanaa Sabbaa Booruu dabalatee aanaalee godinittii garaagaraa fi gandoota hedduu keessatti gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo jabaatee adeemsifamaa akka jirudha. Hirmaattota lakkoofsaan hedduu ta'aniin kan deeggarame mormiin kun ka'umsi isaa ajjeechaa poolisiin federaalaa ilma Oromoo tokko irratti magaalaa Bulee Horaa keessatti raawwataniin akka ta'e dubbatamus
Saamicha albuudaa godina kana keessatti mootummaan wayyaanee bakkoota kanaan duraa irratti dabalataan aanaa Malkaa Sooddaa bakka Okkotee jedhamu irratti kaampaaniin Allaamuuddiin maqaan Meedrook jedhamu lafa albuudaa warqee haarayaa fudhachuun hojiitti seenuuf eegalamuun isaa sababa isa ijoo akka ta'edha. Jiraataan magaalaa Bulee Horaa nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii nuu himuu hin feene tokkos akkasitti haala yeroo ammaa naannoo isaanii keessatti ta'aa jiruu fi adeemsifamaa ture dubbatu. Mormiin kun jalqaba akkuma beekamu naannoo amma Bulee Horaas ta'ee naannoo Bulee Horaa kana wal qabattee akkasumas naannoo Okkotee lafa jedhamtu amma warqeen Allaamuuddiin hin bahuudhaaf naannoo aanaa Malkaa Sooddaa kun jedhu aanaa Malkaa Sooddaa keessatti warqeen bahuudhaaf lafa amma yeroo ammaa qonna jalqabamee jiru jira. Akkasumas naannoo Shaakkisoo Daawwaa kanaa wal qabatee akkasumas gama godina Gujiisan mormiin torbaa dabraa jedhu kana keessatti mudatee ture. Kanaa wal qabatee hawaasni bal'aan uummanni hundinuu mormi keessatti mormiin jiraataa ture. Haa ta'uti ammoo garuu ammoo mormii kana sababa guddaa kan ta'e guyyaa kalee waliin giddachuudha. Guyyaa kana poolisii tokko nama ofirraa deemu nama nagaa tokko rasaasaan rukutan. Kanaa wal qabateeti uummanni dirreetti ba'uu kan danda'e akkuma dirreetti ba'een mormii isaanii dhageessisaa turanii jechuudha. Kanaan duras mormiin akkuma himuuf yaaletti hawaasni kallattii ittiin mormii isaa dhageeffatu yookaan gurmaa'ee mormii isaa dhageeffachuudhaaf marittuu ture dursee jechuudha. Namaaniif naannolee adda addaa irratti qabeenya saamuu kanaan hidhamaa paartii mormitootaa sadarkaa biyyattii hidhamuu isaaniitiin wal qabatee barattoota ajjeefamuu jiraachuu isaaniitiin wal qabatee mormii amma mootummaa naannoo Oromiyaa kanaa wal qabatee yeroo amma kanatti naannoo Bulee Horaa kanaa jalqabee haala godina Gujiitti uummanni sochii keessatti seenee jira. Yeroo kanaaf immoo akka fakkeenya kan ta'u guyyaa kalee waliin gadda ammatti jala Bulee Horaa jalqabee achiin duratti immoo duratti gaafa roobii jechuudha. Guyyaa roobii sana naannoo Daawwaa akkasumas naannoo sochii uummataa guddaan mormiin uummataa guddaan gaggeeffamaa ture. Kanaa wal qabatee uummanni mormiidhaaf qophiidha duratti jechuudha. Yaada kanarratti qophii qaba. Kanaaf uummanni immoo kana sababeeffachuudhaan akkasumas poolisii nama rukutuu kanaan sababeeffattee walta bahuu danda'e. Walta baheen boodatti immoo mormii kana dhageessisaa ture. Kun raawwateen boodatti uummanni gara buufata poolisii federaalaa kan gumruu kanatti dhufanii egaa kana dhufaniin boodatti tarkaanfii bifa dhagaan darbachaa akkasumas immoo keellaa isaan kutanii caccabsanii buufata isaanii ibiddaan gubaa turanii kaampii isaanii suniin gubatee magaazin isaanii gubatee akkasumas meeshaaleen uummatarraa namoota meeshaa kontirbaanaa jedhamu kana qabatanii saamamaa ture baay'een uummanni itti baheen baase. Kanaan booda immoo yakkuun raawwateen boodatti uummanni wal qabatee akkasumatti hiriiraan magaalaa keessa ka'ee jechuudha. Mormii magaalaa Bulee Horaa keessatti guyyaa dheengaddaa adeemsifamaa ture irratti sagaleen uummatni dhageessifachaa ture waa'ee abbaa biyyummaa saba Oromoo fi saamiinsa daangaa dhabe ta'uu irratti dabalataan hidhamtootni siyaasaa Oromoo gadi lakkifamuu akka qaban duulli Oromiyaa irratti banamee jirus dhaabbachuu akka qabuu fi gaaffilee kanaaf kana fakkaatan biroon dhaga'amaa akka ture kan nuuf himan jiraataan kun yeroo ammaattis qaamni mootummaa gara hawaasaatti jaarsummaa ergatee jiraachuu fi maanguddooleen Oromoo Gujiis jaarsummaa taa'uun dura haal dureelee guutamuu qabantu jira jechuun qabxiilee hedduu tarreessaa turuu isaanis akkasitti nuuf himan. Hiriira kanarratti dhaadannoon dhageessifamaa ture tokko qabeenyi kennaa abbootii dhuunfaa wayyaaneetti gurguramee faayidaa tokko ala waggaa 25 nurraa fudhatame nu haa fidee jiru investimentiitiin qabeenya keenya saamuun nurraa haa dhaabbatu. Shaakkisoon gurguramtee faayidaa finne okkoteen kenninu okkoteen lafa kenna Allaamuuddiin diina kenna waan jedhamaa dhageessaa turanii akkasumas immoo hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman Bekkelee Garbaa fi akkasumas paartii mormitoota koongireesii Oromoo kanneen hidhaman nu agarsiisan akkasumas Oromoo kaa'ama keessan qabsoo naatti fufuu bilisummaan dhiyaateera waan jedhamaatiin magaala guutuu keessatti uummanni fi mormii isaanii dhageessaa turanii jechuudha. Namni lama kan rasaasaan rukutame jira hospitaala seenanii jiru.
achiin booda isaanuu rakkataallee rukutuun dhiiganii dhokatanii namoonni uummatni federaalaa sun sanaan booda humna bittanneessaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhufe. Ganama baay'ee ture uummanni ganama bahee namoota kaleessa nama keenya ajjeesaa turan seeraan nu geessanii gaafa dhiyeessanii turanii. Dhiyeessuu fi yaaluu jirraa namni tokko argamee tokko immoo qorqoruu jirraa waan jedhamaatiin gara sa'aatii 8 beellamanii turanii. Sa'aatii 8 irratti immoo kaleessa jechuu kooti 8 irratti wantoonni naannoo san bulchaa jiran dhufanii uummataan nama tokko gara seeratti dhiyeessinee jirra amma otoo waan jala weeraris tokko immoo itti deemaa jira yennaa fatee adda baafachuudhaaf akkasumas itti gaafatamaan poolisii federaalaa kan gardan kibbaa kun gara warranii dhufaa jiru kanaafuu akka kan tobsa dhaayanii akkasitti uumaa deebisanii turanii. Garuu halkan keessa naannoo galgalaa jechuudha kaleessa naannoo galgalaatti bifa jaarsummaatiin deemuudhaaf yaalaa turanii waan jedhamaa jira. Sunis immoo milkoomne haadha immoo aangaa'onni godina Biyyiitiif godina Booranaatti gara magaalaa Bulee Waraanaa dhufanii jaarsotii biyyaa maanii kana yaamanii jiran. Wanni isaan jedhaa jiran dubbii gara araaratti adeemnuu fi waan jedhamaa yaalaa jiranii uummanni garuu takka jaarsotiinis ijannoo sadiin kana yoo nu gootanii dhimma nageenya irra walii haa ta'uu dandeenya waan jedhamaa siin gargar ba'anii. Ijannoon tokko waggaa 25 darban keessatti hin miidhamne malee namni keenya ittiin ajjeefamee ija badee harka dhabee luka dhabee malee faayidaa tokko nu kennaa waan hin jirreef dhimma nageenyaa nu wajjin dubbachuuf tokko investimentiin nurraa haa dhaabatu jaarotiin kaatanis. Lammaffaan immoo dhimma kanaa wal qabatee dhimma albuudaatiin wal qabatee namoonni amma gara mana hidhatti hin darbitanii jira namoota kana hatattamaa akka dhiibban jedhanii. Sadaffaa irratti immoo nuti dhimma nageenyaa kanarratti si wajjin teennee haasa'uudhaaf jalqabumarraayyuu dhimmi investimentii raawwatamaa jiru kan gaggeeffamaa jiru maqaa kanaan namni keenya kan du'aa jiru. Akkasumas immoo warri gumuruufi kan naannoo kanatti yeroo baay'ee nama keenya nurraa ijjeesaa kan jiran asiin duraayyuu namoota dureeraa turanii jiranii akkasumas namoota ija isaan balleessan kan basan sassammanumatti deemanii jechuudha kan raawwatan jira. Isa kana dhimma nageenya isaanii waliin isaanii wal qabatu dubbachuun duratti namni kun nyaaba kennaan keessaa baasaa daangaa kennaa ala godhaa saniin booda immoo dhimma nageenyaallee araaras ta'ee gara seeratti deemuuf warra kan keessa baasa akka jedhu ijannoon jaarotiin kaasaa ture. Oduma wal fakkaatuun mormiif gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo godina Gujii keessatti ajjeechaa poolisiin federaalaa ilma Oromoo tokko irratti raawwataniin sababatee guyyaa gaafa 3 eegalame kun aanaaleef gandoota godinittii hedduu keessatti itti fufaa kan ture yeroo ta'u kaleessa guyyaa gaafa gurraandhala 6 bara 2015 aanaa Goorodoolaa magaalaa Jiidolaa keessatti adeemsifamaa ooluu jiraataan magaalichaa tokko nuuf himaniiru. Uummatni mormii kana irratti hirmaatan lakkoofsaan hedduu ta'uuf haalli mormichi adeemsifamaa ture humna poolisii Oromiyaa naannoo sana buufatee ture ol waan tureef mormichi miidhaa tokko malee adeemsifamaa kan oole ta'uu irra jireessi hawaasichaa hidhataa waan ta'eef haalli kun mootummaa sodaachisee jiraachuu fi akkasumas uummatni mootummaa irratti gama hundaan duuluuf qophii kan ture ta'uu jiraataan magaalichaa nuti haasofsiisne kun akkasittiin dubbatu. Godina Gujii aanaa Goorodoolaa magaalaa Harqalloo keessatti reena gahaa ba'amee ture. Akkasumas deebi'ee godina Gujii kana magaalaa Sabbaa Boroo jechuun aanaa Sabbaa Boroo keessa gara Daawwaa sanatti mormiin garaagaraa deemsifamaa ture. Har'aas godina Gujii aanaa Goorodoolaa kana keessa magaalaa Jiddoolee jedhamtu keessatti uummanni hiriira bahee akkasumas dhaadannoo garaagaraa gaggeessaa ture. Kana qaamni mootummaa tokko tokko akkasumas boombii haaraa kana namatti gadhiisaa turanii asiin karatti. Adda immoo as magaalaa Jiddoolee jedhamtutti aanaa Goorodoolaa. Adda immoo isaanummaan uummata hiriira nagaa bahe kana poolisoonni baay'ee isaanii shakkanii turanii. Uummata naannoo sanii garmalee waan sodaatan natti fakkaatte adeema mattaanyinuu hedduu isaanii akka marsa jalqabaa kaan hin dhanne. Poolisiin deemeyyuu karaarra deebi'e. Poolisoonni immoo achi jiran sun magaalaa san keessa jiran dadhabanii itti dhiisanii isaan cadhisanii uummatoonni hin dhaaban ilaalanii uummata olii gad deddeebi'ee sagalee isaa dhageessisee dangale.
hiriira duraan ba'ame irratti namoota asiin karaa magaalaa kana keessa hiriirri ba'ee ture. Namoota hiriira ba'e kana uummataan dabarsaa nuu kennaa jennaan dabarsine isin iyyuu kenninuu jedhanii dhoowwateera uummanni. Uummanni immoo waan garaa kutatee yeroo fi mootummaa kanarraa uummanni meeshaa guutuu waan qabuufuu uummanni kun yoo waraanni mootummaa dhufe warra kutadhamee waan sodaatanii fi aduma mattaanyi sun akkasuma meeshaa qabattee hin seenne garmalee sodaataniira sodumarraa kan ka'e kun seenuu dhaban. Oduu guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhihaanne haga kana ture. Qophiilee keenya hafan waliin turtii mishaa qabaadhaa. Dubartiin geerartuu eenyu jennee murteessee dubartii haadha dhiiraa goota miniina deessee yoo ilmi jiksee loluu inni ilaaltu teessee. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas qabsoo bilisummaa saba Oromoof walabummaa Oromiyaaf taasifamu gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyoo qaalii kanatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Egaa amma immoo wallee gabaabaa kana waliin caqasaa gara qophii keenyatti aanutti haa ceenu. Kabiro si jabi, Laktavoro si jabi, Burayuro si jabi, Olataro si jabi, Abambia Oromoda Iranuan sirabi, Abambia Oromuma Iranuan sirabi. Master plani kesani nutimenu imenu, lava kokia, lava kayukia, imumurina disa. Tutu kinadisa goda kakile Kenya long Kenya tirachisa long Kenya tirachisa long Kenya tirachisa sirri singalchina jetaba sayeni biti asta kuma lupunto jistanuma malion tebiye Gotari manavase yartuma kaya kiti Wabdu biningalu komo bi kurkurti la foromo kurkurti Joturo si jabi Kalani ro si jabi Chanjora ro si jabi Arsira ro si jabi Direra ro si jabi Balera ro si jabi Adama ro si jabi Abambia Oromoda Iranuan sirabi. Akkuma durarraa isin beeksisne saamiinsa daangaa darbe mootummaa wayyaanee godina Gujii keessatti waggoota 25 kan adeemsisaa jiruu fi haala torban kana keessa godina kana keessatti raawwatamaa jiru irratti hundaa'uun jiraattota godinichaa dhimma kana gadi fageenyaan beekan waliin gaaffiif deebii gabaabaa taasifnee turre. Kan waliin taasise Odaa Sabaati. Isaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Jiraattota godina Gujii obbo Gannaalee Kormaa fi obbo Birruu Dammaqaa gaaffiif deebii nuti isin waliin karoorfanne irratti hayyamaa ta'uun nuuf argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan guddoon isin galatoomfadha. Ayyeesinis faddaanam fageenya keessanii odeeffannoo kan gaafachuu guddoo galatoomaa. Tole egaa akkuma beekamu dhimma saamichaa albuuda godina Gujii keessatti mootummaa wayyaanee adeemsisaa jiru irratti torban kana keessa aanaalee godina Gujii garaagaraa keessatti mormii jabaatu adeemsifamaa jira. Mee akka ka'umsa nuuf ta'uu fi dhaggeeffattoota keenyaafis ifa ta'utti godina Gujii kana keessatti albuudaalee akkamiitu argama? Uummatni hoo waa'ee maaliiti kan inni mormu? Akkasumas miidhaa warshaaleen albuuda kana oomishan jiraattota godina sanaa irraan gahaa jiru maal fakkaata isa jedhu gabaabamatti cuunfitanii osoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitanii. Obbo Gannaalee isinirraan eegala.
Uummanni godina Gujii kana albuunni garaagaraa hin baane akkasumas sookoo tantaalama deebistoonni dhagaacha kabajamoon garaagaraa kun hin ba'a. As keessaa ammoo uummanni Oromoo silaa albuu tokko ba'ee naannoo saniif dursa bu'aa garaagaraa buusuu qaba. Ofiin abbaan qabeenyaa tokko lafa tokkoo fi warshaan tokko dhaabachuudhaaf code of conduct mataa isaa qaba. Albuunni naannoo kanaa bahu kun uummata keenya irratti dhiibbaa qaba. Uummata albuuda isii bahu uummata Itoophiyaa kan dhiisee uummata Afrikaa guutuu namatti fayyaduu danda'a. Garuu achi keessa yeroo ammaa sabni isa fayyadamu jiru saba tokko. Miidhaa inni fidee dubbanne. Tole. Waan san keessatti saanayid asidii isa jedhamu saanayid asidii kabiitiin fayyadamni jettee turte. Isa fayyadamee haga ammaatti sanjii dhagaachaan lafa keessa dhoosee yeroo inni sanjii kan dhoosu manni immoo magaalaa Shaakkisoo keessa warri caalaa isaa dhoohee argama. Manni akka fakkeenyaaf gamoo ta'ee mana itti istaandaardii isaa bilokkeetti ijaaramu kun hunduu dhoohee argama. Shaakkisoo haga ammaatiin lafa gurra qabdu Itoophiyaa keessatti lafa qabeenya qabdu. Fooqiin takkatti fooqii wanni jedhama. Gamoon guddaan tokkochi hin jiru. Maaliif jennaan waan yeroo isaan sanjii dhoosan waan dhoowwu. Kun immoo miidhaa uummataatti dhoosan bishaan horiin bishaan isaan immoo ittiin fayyadaman kan dhugee dhumataa akkasumas namaa fi beelladoota garaagaraa irratti dhiibbaa fidaa waan jiruuf kanuma immoo hubachiisee namoonni naannoo sanii horii isaanii yookiin loon bishaan sun jalaa dhuganii horiin baay'een jalaa dhumatee jira. Tole. Akkasumas rimeenni isaanii yeroo isaan dhalii isaaf dorroban bishaan sana hoggaa dhuganuu irraa ba'a. Namnis ka achi jiraatu beerti garaachaa foolee garaagaraatiin foolee warshaa sarara kaka'uuni beerti garaachaa hedduun isaanii garaacha irraa ba'eera. Kun waan yeroo tokko lama osoo hin ta'in waan akka warshaan sun achi dhaabate hundaa gaggeeffamaa jiru. Bu'aan lagdambii uummata tokko iyyuu hin jiru. Uummata naannoo kanaatis uummata naannoo dhiisii namummaan uummata Oromoo namni dhalataa Oromoo ta'e iyyuu warshaa isaanii keessa seenee ka hojjetu iyyuu hin jiru. Kun guutumaa guututti dhiibbaa qaba uummata irratti. Lafa uummataa firfirsanii qotanii akka fedhan godhanii bu'aa uummataa tokkochillee hin jiru. Parsantii uummataa maqaadhaan tokkochillee hin jiru. Lafti amma osoo lafa albuuti irraa bahu yoo dhagartee fakkeenya Shaakkisoo fi amma Adoola kaasee haga Bulee Horaatitti lafa albuunni godina san keessaa bahu akka Oromiyaatitti bakka gaarii jedhamee bakka beekamu. Garuu daandii isaa gubbaa hin adeemtu ispaaltiin hin jiru amma. Ispaaltiin Shaakkisoo fi Adoolaa haga kennamee waggaa 5 haga ammaattis kiiloomeetira 19 hin xumuramne. Kana immoo maaliif yennaa jedhanu uummatuma kana beektaa akka inni awwaalanii achumatti uummata kana ukkaamsanii nyaatu waan barbaadanuufi wanni misooma jedhamu tokkoyyuu uummata kana hojjetamee hin jiru. Har'aa seenaan warqeen okkotee gubbatti godina gamaasanii bakka okkotee jedhamutti warqeen guddaa waa argameef warri midiroo kun fudhatee jira. Uummanni ammaas mormii itti deemu jiru. Osoo ka jalqabaa kunuyyuu dhaabbate bu'aan buusin lafa keenya ammallee dabarsanii akkamiin kennan ka jedhu. Uummanni mormii isaa ammallee itti deemu jira. Kun waan ifa ta'e uummati gocha kanarraa ka'ee abdii kuteera. Waa abdii kuteef uummati yeroo ammaa duubatti waan deebi'u iyyuu hin seenu. Tole egaa mormii kanaan kan wal qabate akka itti gaafatamaan waajjira nageenya godina Gujii obbo Dheekkamaa Waaqoo raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Oromoo irratti guyyoota lamaan dura haasaa taasisan irraa dhageenyetti mormiin kun gaaffii uummatni godina Gujii qaban kan calaqqisiisu osoo hin taane kan namoota naannoo Shawaarraa albuuda argachuuf dhufuun dhorkamanidha jechuun dubbatanii turan. Kun hagam dhugaadha jettu isin obbo Birruu? Kun gonkumaatti waan hin jirre osin hin jedhu. Waa irratti hundaa'eedhaan kan akkasiin jedhu maaliif akka sochiin amma mormii fincila diddaa gabrummaa mootummaa Oromiyaa keessa ka'ee naannoo godina Booranaatiin godina Gujii kanatti aangawoonni mootummaa wanti isaan uummata ittiin mari'achiisaa turan maali? Tole. Dhimma Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kun dhimma naannoo Shawaati, dhimma naannoo Wallaggaati. Waa'ee Finfinnee maaltu nu galchee lafti keenya nagaa. Godinni keenya nagaa, aanaan keenya nagaa. Kun dhimma keessanii jedhanii uummata doorse wanni godhaa turanii as
tasuma durayyoo jechaata sochiin kun mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamu jalqabe ajandaa godhatanii isaan uummata keessaan socho'aa turan kana. Ji'oota sadan kana keessa yeroo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti mormiin adeemsifamaa ture jechuu keessanii? Aanaa godina jalqabe hadda aanatti marii gaggeessaa turan walgahii gaggeessaa turan kan irrattuu inni kun dhimma keessanii miti. Teena lafti nagayaa hin qabne ta Shawaati. Lafti nagaa hin qabne ta Wallaggaati. Lafti Wallaggaa nagaa dhabde maaltu hin fide. Kan Shawaa nagaa dhabde maaltu hin fide. Nagaa kennaa sabachiisa. Ka jedhamu ajandaan isaanii uummata keessa oofaa turan yeroo sochiin jalqabeedha eegalame jechuudha. Kun hawaasirraa madde malee kan isaan amma kaasaa jiran kun uuma isaan asiin dura haasawaa turan malee namni uummanni Oromoo investimentummaa albuudaa irrattuu tokko ga'ee an arganne hirmaachuus uumaan qabne maaliif akkuma hattutti jiru kanatti kan keessatti hirmaataa jiru malee uummanni Shawaarraa dhufee namoonni Shawaarraa dhufanii investimentii gaafatanii naannoo sana investimentii gaafatanii naannoo sana carraa kadhaban ka jedhu uummata Oromoo guutumaafuu carraan hin kennamne baay'ee naannoo sana jechuudha. Tolee galatoomaa obbo Birruu gaaffii kanas isinumaan gaafadha. Akka mormii godina Gujii keessatti adeemsifamaa jiru irraa odeeffannetti mootummaa wayyaanee akkuma bakkeewwan adda addaatti tarkaanfii barataa Oromoo irratti fudhachaa jiru naannoo Gujii keessatti waan wal fakkaataa raawwachuu irraa of qusateera. Maqaa jaarsummaa jedhuunis hooggantootni wayyaanee godinicha keessa waliif gadi kaataa jiru jedhama. Mootummaan wayyaanee akkuma baratame humna isaatti akka dhimma hin baaneef maaltu isa daangessa jettu sababa beektan yoo qabaattan. Akkana fakkaatee fi akka immoo herregaa jiru jettumaanii sababni isaa tokko aangawoonni mootummaa wayyaanee kun qabeenya baay'ee naannoo kana baafataa jiru. Qabeenya mana hin jenne abbootii qabeenyaa wajjin ta'anii tantalaamiin akkana bahaa jira, warqeen bahuu jira. Seeraamitiin bahuu jira, deemistoonni adda addaa bahaa jiranii albuuda gurguddaa naannoo kana baafataa jiru. Kanaaf naannoo kanarratti mormiin uummataa isaa mudachuu jechuun faayidaa guddaa isaan achirraa argataa jiran kanaaf gara sanatti waan dhufaa jiru tokko sobachuu fi akkasumas deddeemanii yommuu jechuu kanaaf barbaachisa isaaniif tokko kana. Gama kaaniin immoo naannoon kun amma naannoon godina Gujii kanaa wal qabate naannoon kun qabeenya baay'ee qabdi. Albuudaallee ta'ee akkasumas wanti akka bunaallee ta'ee qabeenyi qonnarraa argamu baay'ee naannoon kun naannoo qabeenya qabu. Uummanni kun yoo nu morme yeroo gabaabduu keessatti miidhaa guddaalee nurraan geessaa jiru sodaa qaba. Maaliif qabeenya qaban kana fayyadamanii haaluma salphaadhaan kana fayyadamanii miidhuu hin danda'amu waan jedhamaa dhanis akkasii fayyadamuu danda'u mala waan jedhamu yaada. Gama kaaniin immoo naannoon kunis naannoo nama godina Gujii kun uummanni meeshaa hidhata meeshaa qaba. Meeshaa waraanaa. Amma wargite naannoo kana amma hardhaayyuu godina Gujii aanaa Goorodoolaa naannoo Giddoola Saraansar akkasumas naannoo Haroo Bukii naannoo kanatti uummanni hadda guutumaan baay'ee hiriira nagaa gaggeessaa ture. Namni tokko rasaa tokko ta'ee kun boolisiin harka marattee dhaabbattee dhaabbataa ooltee asxaasan boolii guutuma jechuudha. Kun maal agarsiisa tokko naannoon kun meeshaan hidhateera waan ta'eef namni meeshaan hidhata waan jedhama. Tarkaanfiin meeshaan irraa fudhatamuu danda'a. Humna keenya irraa fudhatamuu danda'a waan jedhama. Shakkii illee hin qabanne jedhee herreegaan kana biyyaan jechuudha. Gama kaaniin immoo naannoon kun istiraateejikaalii naannoo waraanallee mayyooftuudha. Naannoon godina Gujii kun teessumni isaa haalli isaa bosona qabaa, lafti isaa bu'aa bahii qabaa, gaarreen qabaa, waraanaafis naannoo mijataa waan ta'eef tarii uummanni kun humna nu mormu tokkotti harka kennate ni miidhuu danda'a. Humni kun naannoo kana fayyadamee waan jedhama akkasuma qabeenya kanallee fayyadamee teessuma lafaa kana fayyadamee naannoo kana tarii humni akka fakkeenyaa fi woboon fa'aa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kun fa'aa garana seenee uummata kana makamee miidhaa guddaan irraan geessisuu danda'a waan jedhama. Sodaa qaban jedhee kan akka nama tokkotti wanni isaan bifa kanaan naannoo kanarratti wanni godhataa jiraniif lafa bakkaa jedhee herreegaan kana biyyaan jechuudha. Tole mee haala yeroo ammaatti uummatni Oromoo Gujii dammaqiinsaan mootummaa dura dhaabbachaa jiran maal akka fakkaatuu fi qabsoon yeroo ammaatti uummatni Oromoo
eegalee jiru kunis bifa kamiin itti adeemuu qaba isa jedhu irratti deebii akkamii qabdu obbo Gannaale? Yeroo ammaa sababa albuuda garaagaraa lattuun qabeenya qadduu fi mootummaa yeroo baay'ee xiyyeeffannaatti godhee uummata kana saamaa ture. Yeroo uummanni gaafii gaafatu gaafiin keessa isinii deebisaa sossobaa ture. Uummati immoo sobamee uummanni Gujii sobamee amma irraa baheera. Mootummaa kanaaf sobamuun bakka nu gaheera jedheera. Uummanni bakka akkas jedhetti uummanni amma sobamuu eega nu gaheera jedhee abbaa biyyummaa ta'uu barbaadan. Albuuda namni saamu kana qabeenya namni saamu dhabde duraan namatti himatu iyyuu dhabee uummanni ammaan duubatti abbaa biyyummaa ta'uu barbaada. Abbaa biyyaa kan inni ta'u karaa itti mul'ateera wanti itti akeenu hin jiru uummanni. Beekkatee lafaa ka'eera. Homaa nuu godhuu hin dandeettan jedhee mootummaa dura dhaabatu jira. Isin seemataa dhannee waggaa 25 guutuu nu bulchaa jirtanii. Homaa nuu godhuu hin dandeenye nu jalaa goraadhe oppidoo nyaatuuf ilkaan nyaatuuf itti deemuu jira. Umma naannoo kana amma meeshaan mootummaa deemuu daa'imman. Maaf jennaan uummanni akka uummanni Oromoo kun akka tokko callaan uummata akkana godhu jiru hin beeku. Namni xiyyeeffannaa isaa Tigireen duuba teessee oppidoo ta'ee namoota Musliimaa Oromoo nurra jaartee akkasiin gootuun beeka malee uummata Oromoo karaa garaagaraatiin biyyummaan tunu biyya isaa ta'uu amananii hin jiranuuf. Inni garuu biyya xiyyaa jedhee tattaaffataa jira. Uummanni amma immoo dammaqee jira bakka garaagaraatii qotee bulaan, horsiisee bulaan. Namni hundi amma reefuu ganaa mootummaa eenyuun bakka jiru reefuuf beeke abbaa biyyaa nuti abbaa biyyaatii biyyi tun teenna jedhee tokkummaan reefuu dubbatuuf ka'e. Yeroon geesse akkuma beekamu dukkanti hin turti malee hin bariita jedhamu bari'uuf amma uma xiqqoo tokkoon nu hafe. Bakka kanatti immoo abdiin kutinaa jabaadhaa tokko ta'aa. Akkuma ammas boleelee Oromiyaa garaagaraa keessaa ka'u jirtu kan uummanni hubantii horatee jira. Wal hubadhaa tokkummaan godina gama kaan keessa ka'ee godinni kun irra bahee kun dhaamoo osoo hin ta'in Oromiyaa keessa yeroo tokko yoo ibiddi qabate guyyaa takkitti sanni akka kaan keessatti bilisummaan tun kadhutti waan ta'eef Oromiyaan guutuun dammaqaa jedhee ani ergaa an dabarsu. Haga abbaa biyya isaa argatutti haga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatutti dhaabachuu qaba jedhanis uummatis. Obbo Gannaalee Kormaa fi obbo Birruu Dammaqaa Oromiyaa godina Gujii irraa ibsa bal'aa nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan guddoon isin galatoomfadha. Turtiin waliin qabaataa jirtaniif galatoomaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma kan isiniif dhiyaatu gaaffiif deebii buliin bakkoo haala yeroo irratti barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee waliin taasise kutaa lammaffaaf ka xumuraati. Ammas turtii keessan nu waliin haa ta'u. irratti akkasumas immoo namoota miseensa paartiilee adda addaa kan biyyattii keessatti karaa dimokiraatawaa galmaa'anii jiran mana hidhaatti naquudhaan namoota galuun sabboonaadhaa dhimma isaa irratti hin quuqama jedhee yaadu hunda mana hidhaatti guuruudhaan deebii kennaa jira jechuudha. Tole egaa galatoomii gaaffiin kun ittaan immoo mormii fi fincila uummati keenya haga irratti taasisaa jiran kana yeroo xiinxaltu ciminni isaa maal jedha? Dadhabinni mul'atus yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Tole galatoomii cimina isaa raayyoon gaarii natti fakkaata. Ciminni mormii bara kana ka'ee inni guddaan Oromoon dur sirna milisii sirna nama nyaataa sana keessaa kaasee Oromoo qoqqooduudhaaf wantoota isaan godhan hedduun tureera. Kanaan laga lagaan Oromoo adda
waan hedduu godhaa turan Oromoo gargar baasuudhaaf isaan yaalaa turan bara hedduu yeroo inni itti Oromoon tokkummaa isaa agarsiise gaafa Oromoon dhiya Oromiyaarra haga naannoo Anfiilootti dubbii Oromoon miidhame jedhanii gaafa dubbatan Oromoon baha Oromiyaa jiru Harargeerra jiru dhimma Oromoo dhuma dhiya Oromiyaa beekiirra jiruutiif dhimma qoodii jedhee almas Oromoon Boyyaalee Oromoon iddoo biraa jiruuf dhiiga kootii kun nama kootii nuti tokko Oromoon utuu du'uu nuti hin barannu Oromoon utuu du'uu nuti jireenya mataa keenyaan gaggeeffamne jedhee birmannaa akkasii gochuun dhimma isaa isa guddaa yoomni biyya kana keessatti taa'ee isa hin beekne kanadha jechuudha kanadha. Lammaffaan cimina mormii kanaa mormiin biyya kana keessatti kan akka beekamu mormii kan gaggeessu mootummaa kanaa keessa barataa ture. Bara kana garuu hojjetaa mootummaa kana fi'eetu hin nafin hojjettoonni fayyaa barsiisonni qotee bulaan daldalaan hunduu yeroo Oromoo hundumtuu jiru irratti hirmaateedha jechuudha. Kun cimina mormii kanaati. Gara biraan cimina mormii kanaa intarnaashinaal akseeptaansii argachuusaa. Gaaffiin kun gaaffii sirriidha jedhanii mootummoonni addunyaa waa'ee mormii kanaa dubbachuun kunis cimina isaa guddaa tokkodha jechuudha. Kabiraan mootummaa raadiyoo OPDO kana keessa warri jiran illee miidiyaa biyyattiitti ba'anii gaaffiin Oromoon gaafataa jiru gaaffii sirrii amma jedhu kan isaan geessuudha jechuudha. Kana akkas jechuu jedhan iyyuu malee akkaataa isaan ittiin deeman wanta adda addaa waan isaan jedhanii jira. Garuu isaan hunduu gaaffii sirrii ta'uusaa amananii fudhachuun yeroo jalqabaati jechuudha. Gara biraan cimina mormii kanaa yeroo dheeraadhaaf walitti dhufee ji'a sadii ammallee dhimma itti fufa. Dhimma itti fufa ammallee haalonni jiran akka itti fufu kan agarsiisanidha. Kun cimina mormii bara kana gaggeeffamedha jechuudha. Kun Oromummaa kootti duruu nan boona caalmaatti kan akka namoonni godhedha. Dadhabina isaa dhaga'een kana yaadu inni tokko mormiin gaggeeffama iddoo addaatti. Garuu mormiin kun yeroo wal fakkaataadhaanti akka dadhabina isaatti kan yaadu jechuudha. Gaafa torban kana keessa Harargeerra yoo keessatti gara boodannaa kana iddoon biraan immoo hin callisa. Gaafa achiitii Amboon ga'u warri biraan callisu gotaana ta'eeti tokkotti guyyaa qabatamaadhaan yeroo akkasii keessa gaggeeffachaa deema yoo jedhee attention isaanii iddoo tokkotti isaan godhanii jiran akka inni jalaatii biizii godhaa jechaadha. Rakkoo hooggansaati. Qaamni kana hoogganee liinkii uumee walquunnamtii magaalota tokkoo fi godina tokko keessatti magaalaa walitti taa'an quunnamtii tokko hin qabu. Godina adda ofirraa fagaatu kiiloomeetira hedduu fagaatu iddoo oolumatti dhiyaatee quunnamtiin hin jiru. Xiqqoofti quunnamtiin kan ture as gara shawaa itti ilaalle warri jalbii warri Gildabirat fiqiltuu maal kun walitti dhufanii xiqqoo yaada wal jijjiiruu fi wal faana ka'uu asis immoo gara shawaa fi balixaatti wanta akkasii ta'ee ture jechaadha. Gara wallisoo kana gara leemman maal kanarra xiqqoo achitti yaada wal jijjiiruu xiqqoon ta'ee ture. Utaalli jabaatee akka sanaan itti fufeeti wayyaanii kubbisuun fagoomti. Baay'ee salphaa ture jechaadha. Baay'ee salphaa ture. Walquunnamtii waan tokko ta'uuf immoo kominikeeshiniin dirqamata. Kanaaf kominikeeshinii irratti jabeessuu hooggansa ga'a. Hooggansa biyya alaa qofa eeguu odoo hin taane biyya keessatti hooggansi nu barbaachisa. Kanaan qindeessee bifa addaan gaggeeffamu qabaachuu qabna ture jechuudha. Kun dadhabina taasisee yaada. Tole egaa jabinaaf laafina bu'aaf miidhaa mormii Oromiyaa keessatti taasifamaa jiruun argame irratti yaada bal'aa nuuf laatteetta. Gaaffiin koo kan xumuraa mee muuxannoolee hagaa dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas qabsoo sabni Oromoo bilisummaa ofii fi walabummaa biyya isaaf taasisu gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyoo kanatti amaniifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Yaadni keessan nu jabeessaa, nu qajeelchaa, milkaa'ina sagantaa keenyaatiifis gumaacha olaanaa qabaata.
nuuf barreessaa. Iimeelii keenya voice.ioromia@gmail.com, tiwiitarii independent oromiyaa jedhuu fi karaa feesbuukii keenyaa walabummaa oromiyaa jedhu yoo nuuf barreessitan dhaamsi keessan nu qaqqaba. Qophiilee keenya yeroo hunda kallattiin argachuufis yuutuubii fi fuula feesbuukii keenyaa independent oromiyaa jedhu sabiskiraayib akkasumas laayik gochuu hin dagatinaa. Mee muuxannoolee haga ammaatti argaman irraa ka'uun qabsoo uummanni Oromoo biyya keessaa taasisaa jiru kun bifa kamiyyoo kunuunsifame, bifa kamiyyoo adeemsifame gaaffii sabni Oromoo hedduun qabu deebisuu danda'a jetta. Tolee, yaada gaariidha. Kanarratti qabsoon kun haala kamiin gaggeeffamuu qabaa? Akkamiin itti fufuu qabaa? Isarratti qabsoon kun karaa hedduudha kan inni gaggeeffamaa jiru. Inni tokko garuu jabaatee kan itti fufuu qabu qabsoon biyya keessaa kan hiriiraa ba'amu kun akkuma jirutti ta'ee itti jabaatee itti fufuu qaba. Dhaadannooleen hirmaachuu qaban garuu amma akkuma filatii taate namootni yakka kana gaggeessuu irratti hirmaatan amma seeratti dhiyaatanitti tajaajila ammallee jabaatee itti fufuu qaba. Namootni hidhamanii jiran hundi akka hidhaatii ba'an dhaadannoo ammallee jabaatee itti fufuu qaba. Namoota du'aniif dhuguma biyya kana keessatti Oromoon hin kabaju yoo ta'e namoota miidhaman kanaaf beenyaan akka kaffalamu tajaajillee jabaatee itti fufuu qaba. Itti dabalataan kanatti dabalatee inni guddaanii fi kaayyoon inni guddaan waa'ee ofii of bulchuu namni Oromoon itti amanu qofti beektaa filannoo bara darbee gaggeeffamu keessatti nama Oromoon itti amanuuti kan paarlaamaa biyyattii keessatti dhimma Oromoo raggaasisaa jiru. Hojiin isaanii harka kaasuu harka buusuudha. Harka buusuudha. Namoota akkasiidha kan biyya keenya bakka bu'anii jiran. Kanaaf inni guddaan namoonni waa'ee Oromoo dubbachuu qaban nama Oromoo quuqamu, nama Oromoo itti amanee namni kun anaan na bulchaa, namni kun bakka na bu'uu danda'a jedhu ta'uu qabaa jechaadha. Malee akka filannoo dhaanii sagalee mataa hatanii filannoo sobaa gargaarsa biyya alaarraa argachuuf mootummaan Itoophiyaa dimokiraatii gaggeessu jechuun qofaaf gaggeessan sana ta'uu hin qabu. Kunillee jabaatee itti fufuu qabu. Itti dabalataan immoo dhaadannoo isaanii keessa kan galuu qabu waa'ee Oromoo irratti TPLF keessa galuu hin qabu. Waa'een Oromoo waa'ee Oromoo qofadha. Mootummaa federaalaa hin beekna. Itinis federaalizimiidha. Mootummaan federaalaa gahee mataa isaatii qaba. Mootummaan naannoo gahee mataa isaatii qaba. Wantoonni konstitushinii biyyattii irratti seera mootummaa biyyattii irratti barreeffamanii jiran kun seeraan argamuu qabu. Waa'ee Finfinnee irratti artiikilii 49 irra jiru kun wantoonni barreeffaman faayidaa addaa kan jedhu kun waa'een afaan Oromoo lafa Finfinnee irratti barsiifamuu kun afaan dhibeen maal ta'uun afaan Oromoo Finfinneen Oromiyaa keessaa waan jirtuuf faayidaa addaa argachuu qabdi kan jedhu keessaa tokko maali? Dhimma maaliitiin jedha? Dhimma lafa gaggeessuutiin qabeenya uumamaa gaggeessuu dhimma waa'ee hawaasummaa kana kan jedhu hunduu manni yaalaa afaan Oromootiin Finfinnee keessatti tajaajila kennan. Manni barumsaa afaan Oromootiin Finfinnee keessatti tajaajila kennan. Wantoonni akkasii kan barreeffamaan jiran hundi hojiitti jijjiiramuu qabu. Artiikila 39 illee inni kun gaaffii yeroo dheeraati. Kun gaaffii namoonni hedduun irratti dhumanidha. 39 kun murtoo jedhee irratti jechaadha. Murtoo waa'ee lafummaa isaa irratti, waa'ee biyyummaa sana irratti kan mataa isaatii ofitti ta'ee qofummaadhaan jechaadha. Osoo namni biraa hin ta'in murteeffatu qaba. Hojiitti jijjiiramuu qabu. Gaaffileen akkasii dhaalli keessaa galuu qabu jedhee jechaadha. Kan qabeenya isaanii lagachuu kun illee jabaatee fufuu qaba. Kaampaanii isaanii irratti kisaaraa fufuu qabna. Kisaaraan kaampaanii isaanii irratti yoo dhufe abdii murannaa dhufa. Biyya baqatanii deemuu ni danda'u. Warri taayitaa hooggansa olaanaa irra jiran rifiijii ta'uu danda'u jechaadha taayitaa gabbisanii. Yoo jabaanneef. Hin jabaanne taanaan garuu dhumaatii nama hedduuf dargaggoota hedduuf sababa taate. Inni kana biraan kun qofti gahaa miti waa'ee Oromoo bilisummaa Oromoo walaboomsuuf. Gaaffiin keenya durii gaaffiin adda bilisummaa Oromoo illee yeroo dheeraadhaaf kaasaa ture teelana ajijjiiraman iyyuu malee wantoota adda addaa keessaa ataan iyyuu malee
Gaafiin jalqaban Oromoon manaa ba'ee bilisummaa waa'ee ofiisaa bilisummaa kana gonfachuu ka'e gaafii walabummaa ture. Gaafii walabummaa ture. Kun akkuma ta'eetu jiru ammas kanarratti hojjechaa gama waraanaan illee deeggarsa guddaa gochuu qabnaa jechaadha. Sagara gama waraanaan kan jedhu kanarratti wantoota inni kaasuu barbaadan biyya. Waraana haala akkamiin gaggeessuu qabna. Biyyi tokko biyya ta'uu barbaaddi yoo ta'e biyya mataa isheetiin, alaabaa mataa isheetiin, ijaarsa mataa isheetiin waan hundumaadhaan kan koodha jettee gaggeeffachuu barbaaddi yoo ta'e wanta kana gochuun kan itti danda'amu keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti gama waraanaan yoo ta'e qofa. Mootummaa Itoophiyaa irraa karaa eegdota nagaa amma tokko intarnaashinaal rikooginishinii argannaadha malee birmannaa addunyaa argannaadha malee karaa hiriira bahuutii fi karaa filannootiin mootummaan wayyaanii taayitaa gadhiisa jechuun raawwatee waan hin yaadamnedha. Hin yaadamus. Kanaaf inni guddaan Oromoon cinaan gaggeessuu kan inni qabu waraana mataa isaatii oboo jabeessuudha. Biyya keessatti haa ta'u oboo hundeessee dargaggoon Oromoo qopheetaa fixateera. Hooggansa isaanii walitti qabee leenjii kennuuf dhabe malee. Kanaaf waan hundi keenya beeknudha. Karaa adda addaatiin waan hundi argaa jirrudha jechaadha. Kanaaf achirratti namni karaa danda'u hunda qabsoo Oromoo keessatti hirmaachuu qaba. Inni maallaqa qabu maallaqaan, inni beekumsa qabu beekumsaan, namatti dubbatee nama amansiisu. Akkuma isin jedhe Oromoon waraanaa keessa seenee loltuu ta'uu barbaadu ni jira. Oromoon maallaqa kennuu barbaadu ni jira. Oromoon ogummaa qabu, ogummaa fayyaan ta'uu danda'a. Bobbootti dabalanii namoota kana karaa fayyaa gargaaruu barbaadu ni jira. Poolitikaal ikoonomistoonni ni jiru. Ijaarsa danda'a. Dinagdee sana immoo ijaarsa tokko jiraata jechuun ijaarsa Oromoo jabeessuu fi dirqama maaltu barbaachisa? Dinagdee barbaachisa. Kanaaf abbootiin qabeenyaa sana kennuu barbaadan hin jiru. Kana egaa hooggansaan keessa gadi galee qaamni irratti hojjetu hundeeffamuu qaba. Irratti hojjetamuu qaba. Bosona Oromiyaa keessatti qaamni Oromoo bilisa baasuuf lolu hundaa'uun dirqamadha. Ta'uuf immoo kan qabudha. Amma danda'u namni ga'ii mataa isaatii yoo ba'e yaarsa 40 miliyoona. Qarshii takka yoo fide namni miiliyoona 40 qabnaa jechaadha. Oromummaa isaa qabna yoo fide. Tole egaa barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 nageenya keef jecha maqaa kee nuuf himuu kan hin feene. Hayyamtee maree kana fakkaatuun waliin taasisuun ibsa bal'aa nuuf laatteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan guddoon si galatoomfadha. Isinis hedduu galatoomaa kan waggaa dheeraa waa turre yeroo dhiyoo keessatti akka argamu uumamu. Kanaaf jabaannee isinis jabaattanii warri biyya keessaas warri biyya alaa hundumtuu akkuma tokkummaa keessan agarsiisaa jirtan ammas tokkoomnee diina dhufee manummaa keenya nurraa fudhate kana abbaa manummaa keenya nurraa fudhate kana ofirraa akka mancaafnu shakkiin qabu guddaa Jalqaba irraa eegaluun turtiin waliin qabaataa jirtaniif guddoo isin galatoomfadha. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo. Amma kan isiniif dhiyaatu qophii keenya kan goolabaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kan harkaa qabus Odaa Sabaati. Anis hanga sagantaa keenya ittaanuu walitti deeminutti nageenyan isiniif hawwa. Dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas kunooti. Seenaa jiruuf jireenya saba Oromoo keessatti walkeessa jaarraa 19ffaa fi jalqaba jaarraa 21ffaa irraa haalota hedduutu wal fakkeessa. Wal fakkeenya haala yeroo garaagarummaa jaarraa tokkoof walakkaa gidduutti argamaa jiru kana haala mudannoo sabichaa irratti hundaa'uun xiinxallee yoo ilaalle walkeessi jaarraa 19ffaa bara itti sirni Minilik lammaffaa jechuun moggaafame maqaa ijaarsa biyyaa jedhuun saba Oromoo irratti duuluu itti eegaleef duguggaa sanyii itti raawwate. Bara handhuura Oromiyaa naannoo Finfinnee irraa gosootni Oromoo ilmaan tuulamaa kanneen akka Gullallee, Galaanii fi Abbichuu jedhaman dhabamsiifamuun kanneen hafanis gargar bittinneeffamanii
teessoon sirna impaayiriittis irratti hundeeffamee fi sabootni biroonis irra qubachiifamuu itti eegalan bara bakkeewwaniif gandootni maqaa moggaasa Oromoo qaban hedduun maqaa afaan Habashootaan bakka buufamuu itti eegalanii fi Finfinneenis maqaa Addis Ababaa jedhu itti argatte bara Oromootni hedduun maqaa ijaarsa biyyaa qaroominaaf qooddannaa aangoon mirqaanuun koloneeffattoota cina hiriiranii saba isaanii irratti duula hamaa gaggeessuu itti eegalan yeroo ta'u jalqabni jaarraa 21ffaa nuti keessa jirrus haaluma wal fakkaatuun bara itti maqaa ijaarsa dimokiraasiif guddina biyyaan duullee haga hin qabneef duguuggaan sanyii itti saba Oromoo irratti raawwatame bara itti handhuurri Oromiyaa aadaa afaaniif seenaa Habashootaan haguugamte Addis Ababaan koloneeffattootaa gosoota Oromoo gullallee galaaniif abbichuu naannoo isheetti hafan buqqisuun dachaa diddaa bal'achuuf itti kaadhimamte bara itti abaaboon Habashootaa seenaa finfinnummaaf Oromummaa awwaaltee har'a geesse Addis Ababaan moggaasa haaraa argachuuf itti kaadhimamtee fi seerotni moggaasa maqaa jijjiiruu danda'an magaalaalee Oromiyaa biroofis itti baafaman bara itti ilmaan Oromoo hedduun maqaa karoora guddina biyyaaf misooma hawaasaa koloneeffattootni wixineessanii mirqaananii guddina isaan dabalatee saba isaanii awwaaluuf deemuun moofamanii fedhii saba isaanii akka gufuu misoomaatti ilaaluun koloneeffattoota wayyaanee waliin saba Oromoo lafa isaanii irraa buqqisuuf itti ol ka'an ta'uun har'aaf walakkeessa jaarraa 19ffaa daran wal fakkeesse. Haa ta'u malee gama biroon ammoo walakkeessa jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 21ffaa har'a keessa jirru kana walitti dhufeenya saba Oromoof koloneeffattoota Habashaa gidduu jiru irratti hundoofne yoo ilaalle haalota hedduutu wal faallessiisa. Gaafa sana Oromoon guddaaf xiqqaa beekaa kollaalaa osoo hin jenne meeshaa waraanaa aadaa manaa qabu tokkoyyuu osoo hin qusatin koloneeffattoota sirna Minilik irratti duula hagas hin jedhamne gaggeessaa kan ture yeroo ta'u har'a garuu barataan barruuf qalamaan wayyaanee meeshaa waraanaa ammayyaa qabdu waliin wal falmaa jira. Uummata Oromootu harka qullaa dhumachaa jira. Koloniin jalattis haa ta'u Oromoon lafa isaa irratti sodaatanii jaarraa tokkoof akka jiraatu kan isa taasise gaafa sana Oromoon osoo ajjeesuu osoo booji'uuf humnaan ofirraa qolatu lola waggoota hedduu booda waan injifatameef yeroo ta'u har'a garuu humna dachee isaa irraa isa buqqisuuf isa ajjeesuun akka egeree isaaf gaarii hin taanetti waan gorfameef du'uu yoo ta'e malee ajjeesuu akka danda'u dagatee sodaatamuuf kabajamuu dadhabe. Bara sana hanqina odeeffannoof wal argeen daangeffame kaabaa kibbaaf baha dhiyaa wal faana haga yaadame waliin dhaabbachuu kan hin dandeenyee fi hanqina meeshaa waraanaa ammayyaatti fayyadamuuf argachuun daangeffame kolonii jalatti kan kufe yeroo ta'u har'a garuu Oromiyaa qofa miti biyyoota addunyaa hundarraa yeroo wal fakkaataatti odeeffannoo wayitaawaa waliif qooduu danda'e akkasumas har'a yeroo itti meeshaa waraanaa ammayyaa argachuuf gargaaramuunis kan yeroo sii gadi salphatu keessa taa'ee kolonii caalu duguuggaan sanyii fi lafa isaa irraa godaansifamuun irratti gaggeeffamaa yeroo itti jirudha. Egaa akka seenaaleen koloneeffattoota Habashaa fi kanneen firoota isaanii jedhutti Itoophiyaa durii jechuunis kan seenaa waggoota 3000 qabduu fi Itoophiyaa har'aa kunis kan seenaa jaarraa tokkoof walakkaa qabdu akkasumas Minilik tokkoffaa kan dhaloota Kiristoosiin dura bara 950 keessa mootii Itoophiyaa durii turee fi Minilik lammaffaa innis kan Itoophiyaa har'aa ijaare jechuun baqqaana seenaa impaayiriitti tarreessuuf haa yaalan malee Minilik lammaffaan sirna wayyaanee isa kaayyoo mootichi Minilik jaarraa tokko dura wixineesse kunis saba Oromoo koloneeffachuu fi handhuura Oromiyaa irraa eegaluunis Oromoo dhabamsiisuun saba biraa bakka buusaa maqaa haaraa itti moggaasaa fi seenaa haaraa irratti biqilchuun ijaarsa impaayera Itoophiyaa lammaffaa yookaan Itoophiyaa haarittii dhugoomsuuf kan eegale koloneeffataa wayyaanee akka ta'edha. Kunis Itoophiyaa koloneeffattootni Habashaa badhaanii irra jiraatanii fi kan sabni Oromoo ammoo yookaa irraa baqatee yookaas keessa jiraachuuf kadhatee jiraatu uumuuf maqaa guddinaa dhaachuun karoora hojiitti hiikaa jiran akka ta'edha. Yaa saba Oromoo, rakkoo ofii addunyaa quba qabaachisuun hedduu barbaachisaa ta'e osoo jiru karaa nagaanis yaadaaf mormii ofii ibsachuun bareedaa ta'e osoo jiruu fi waliif dhaabbachuuf waliin hiriiruunis hedduu barbaachisaa ta'e osoo jiru garuu koloneeffattoota kee beela deegaaf duguuggaa sanyii sirraan gahaa jiranii fi lafa kee irraas si buqqisuun seenaa haaraas margisiisaa jiran kunneen karoora isaanii galma hanqisuu kan si dandeessisu humna keetti fayyadamu ajjeesuu fi haala danda'ame hundaan meeshaa waraanaa gargaaramtee dura dhaabbachuun dirqama ta'uu isaa hin dagatin. Yaa dargaggoo Oromoo biyya keessaa falmachaa jirtu falmachuun kan hin hafneef du'uun kees kan hin oolle kadhachaaf baqachaa du'uu irra haqa saba kee irratti ajjeesaa
qaamaa hir'achuunis akkam akka nama miidhu itti argisiisaa fi dhangala'uun dhiiga ofiis akkam akka nama hubu koloneeffattoota keef gargaartota isaaniif barnoota kennaa du'uun daandii furmaataa ta'uu dhugeeffatu. Itti dabalataanis saba nagaa ta'uun keef nageenya jaallachuun kee waggoota hedduuf walitti himaa turteef ormaafis dhugoomsaa turte sodaattuu kan si fakkeesseef si jechisiise kan maqaa gufuu misoomaa jedhu siif moggaasisee fi kabaja ilma namummaas kan sirraa mulqe ta'uu isaa hin dagatin. Miidhaa impaayera Itoophiyaa keessatti moototaaf gurmuulee koloneeffattoota Habashaan jaarraa tokko oliif sirra gahaa jiru kan seenaa gochuu dandeessus gaafa biyya kee Oromiyaa ijaartee daangaa keetti iggitii gochuu dandeesse qofa ta'uu of yaadachiisi. Kan kana hunda gootus haqa kee kabachiisuuf koloneeffattoota haqa isaanii wallaaluun haqa kee kan isaanii godhatan haqa isaanii barsiisuu fi akkasumas kanneen akka kee nageenya fedhaniif nageenya argamsiisuuf akka ta'e sammuutti qabadhu. Kana gochuu yoo baanne akka dungoo warra kaaniif boba'aa ofii cobaa humna uumaan nuuf kennetti fayyadamuu dhiisnee uumaa komachaa akkuma saboota biyya Awustiraaliyaa, Ameerikaa fi Awurooppaa keessaa lafa isaanii irraa dhabamsiifaman nus hiree wal fakkaataan kan nuun hanqanne ta'uu isaa irra deddeebinee of yaadachiisu. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walabomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.